خلنا وجه جرتان قبي قبيتي أن محمد سراج كم جرتان بك جرتانيتي نجين خيا إسن برها جهو قبي قبي جاكون ورا تكجنة إجلتي جرا قبين قبي دعونغرو قبي سرّي سورتي فليفتي قبين تونغا دقيقة سدتي هنگا قراني ديرتي barreeffamoota dogongoraa kan qubee bakka adda addaatti barreeffaman walitti qabneeti maal jechuu akka yaadanii fi maal akka barreessan kan isin agarsiifnu qophii tana keessatti jechuudha. Arraaf garuu jalqabbiidhaaf akka ta'uuf dogongora qubee osoo hin taane waa'ee qubee irraa haasofnaa jechuudha. Tan duraatti qubee jechuun maal jechuu akka ta'ee fi akkaataa qubeen afaan Oromootiin itti eegalamtee seenaan isii maal akka fakkaatu bal'inaan illee haasa'uudhaaf yoo yeroon nuuf ga'u baatellee waan xiqqoo xiqqoo irraa kaafneeti irraa haasofnaa jechuudha. Qophii tana keessatti qophii tanaaf barreeffamoota adda addaa dubbiseetiin jira. Seenaa qubee wajjin wal qabattu harka caalu barreeffama hayyuu afaaniitii fi ogeessa fayyaa Dr. Abdusamad Muhammadiin fayyadame. Kanneen biroo immoo maddeen adda addaa irraa hin walitti qabee jechuudha. Gama qubeetti gaammoo gudeebinu qubee jechuun maal jechuudha tajettu irraa kaaneeti waa'ee qubee afaan Oromootis jechumaan itti fufna. Qubeen mallattoodha. Mallattoo sagalee bakka buutu. Mallattoon tuni yaada ifii tan ittiin ibsatanii jechuudha. Qubeen waan dubbachuu yaadan barreeffamaan lafa kaayuudhaa fi nama gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni dubbachuu hin dandeenye waan dubbachuu yaadu sun barreeffamaan kaayee haala saniin barreeffama yookaan qubeetti fayyadamuu danda'a jechuudha. Barreeffamni wanni nama fayyaduu fi yaada ifii walitti qabachuudhaa fi waan dubbachuu yaadan irra deddeebi'anii ilaaluudhaa fi nama gargaaraa jechuudha. Afaan Oromootis afaan barreeffamaa ta'uudhaa fi qubee isa barbaachise. Qubee afaan kanaaf barbaachiftu qopheessuudhaan duratti sagalee afaan kana keessa jirtu beekuun dirqama tahaa jechuudha. Maaliif qubee hogguu barreessuudhaaf yookaan qubee qopheessuudhaaf yookaan qubee lafa kaayuudhaaf lafa kaanu sagaleen afaan kana keessa jirtu meeqaata jettuu beekuun dirqama tahaa jechuudha. Maaliif amma haala amma jiru yoo kan laallu ta'e namni hedduun qubee afaan Oromoo lakkoofsi meeqa jennee yoo gaafanne hayyummaan afaaniitu warri afaan baranne jiru hangana jee namatti himuu hin danda'u. Maaliif rakkoon afaan Oromoo kana keessatti mudatte maali qubeelee afaan biraa afaan kana keessatti ida'uudhaani sagalee afaan kana keessa hin jirre gara afaan kanaa fiduudhaani lakkoofsi qubee afaan Oromoo hanga wallaalamuu ragaheetii jira jechuudha. Gara afaan Oromootti hogguu deebinu sagaleedha jenne jalqabbiini sagalee santu sagalee san qubee bakka buutu qopheeffataa jechuudha warri afaan saniiti. Kanaaf afaan Oromoo keessa sagaleewwan yookaan sagaleelee 30 takkaatu jira. Sagalee tana ala warri jiru sagalee afaan biraati malee afaan Oromootiin miti jechuudha. Tana ala itti da'amte taanaani hayyoonni amma yeroo ammaa kana garuu sagalee afaan biraatti heddummeessuudhaan itti da'uudhaani qubeelee afaan Oromoo gara 40tiin gahaniiti jiranii jechuudha. Garuu lakkoofsi hangana jee namatti himu jiraachuu baatus yoo sagalee afaan Oromoo keessatti ijoolleen amma barachuu jirtu yookaan qubeelee afaan Oromoo ijoolleen barachuu jirtu yookaan laallu taate lakkoofsi isaanii hangas takka gaha. Haalli sanii olis itti dabru jiraachuu danda'a yoo xiqqeessine hanga 40 jennee akkasitti lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf sagaleen afaan Oromoo keessa jirtu 30 takka yoo taatu taate afaan Oromootiif qubee meeqa barbaachisaa jechuudha. Qubee 30 takka barbaachisaa. Kana ala wanni barbaachisu wanni itti if dadhabsiisanii fi hin jirtu jechuudha. Maaliif qubee walitti heddummeessuun ijoolluma barattu tanaa'u rakkisuu ta'a ijoollumaa dararuu ta'a waan ta'eef haaluma saniin afaanuma kana keessa sagaluma afaan kana keessa jirtu yoo baratanii irra gaarii ta'a jechuudha. Afaan biraatis waggaa afaan biraa baratanii yoo keessa baratanii akkasumatti irra gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf qubee afaan kanaaf taatu sagaleelee tana bakka buutu qopheessuudhaaf hayyoonni waggoota hedduu dura gara waggaa 100 dura kan yaalii eegalan. Hayyoota yaalii afaan kanaatiif tattaaffii godhaa turan keessaa warri lammii biyya alaatis keessa jira warra biyya tanaa qofaa miti warra akka Maartiin Mooriinoo fa'aa kaasuu dandeenya jechuudha lammii Xaaliyaanii. Namni kun sagalee afaan kanaaf taatu yookaan qubee afaan kanaaf taatu hanga tokko yaaleetii jira. Akkasumatti ammas akka Afrikaatitti qubee jalqabaa kan qopheesse kan akka Sheekh Bakrii Saphaloo fa'aa kaasuu dandeenya jechuudha. Namni gariin amma qubeen Afrikaa keessatti uumamtee qubee Saabaatti fa'aa kajuutu jira. Qubeen Saabaa biyya Yamanitti uumamteeti gara Afrikaa yookaan gara biyya tanaa seente malee qubee Afrikaati miti jechuudha. Qubeen Afrikaa keessatti tolfamte tan jalqaba tan Sheekh Bakrii Saphalooti warra akka Sheekh Bakrii Saphaloo afaan kanaaf qubee kaa'uudhaaf warra yaalee akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya warra akka Muusaa Godifaa fi kanneen birootis hedduu kaasuu dandeenya.
qubeelee afaan Oromoo tana gaa tayyaalamtee yookaan amma itti fayyadamu jiru tana wajjin ta walitti dhiyaatu tan amma Maartiin Mooriinoo kun tanaa jechuudha. Hayilee Fidaatii fi Abdullaahi Yusuf ammoo qubuma Maartiin Mooriinoo tana fudhataniiti xiqqoo jijjiirama itti godhuudhaanii kitaaba ittiin katabanii jiran jechuudha. Qubeen Hayilee Fidaafaa ittiin fayyadamaniis garaagarummaa hedduu hin qabdu jechuudha. Haa garaagarummaa xiqqoo qabdi qubee Maartiin Mooriinoo san wajjin haala saniin akkasitti kitaaba barreessan jechuudha. Jarri